iddoo amantiitti wal barre. Wal jaalannes gaa'ela dhaabbachuudhaaf yeroo dheeraa nutti hin fudhan. Gaa'ela dhaabbannee waggaa 3 booda intalli koo hangafti garaatti na hafte. Garuu guyyaa isheen garaatti na hafte irraa kaasee abbaan manaa koo natti jijjiiramuu jalqabe. Dahees mana araasii gaafan ciisutti miseejii inni dubartii biraatiin walii barreessuun arge. Gaafan maatii kootti na amanuu hin dandeenye. Garuu itti agarsiisnaan gaafa gaafatamu nagaa keessanii nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Har'a haati seenaa keenya jiraattuu magaala Mojoo kan taate Masarati. Wanta abbaan manaa ishii irraan ga'e, wanta jireenya ishii keessatti dabarsitu, barumsa kan isinii ta'u, kan itti barattan, kan itti deebitanii of laaltan, kan itti obboloota keessaniif illee dabarsitan ta'a. Gara seenaa kanaatti deemuu keenya dura garuu subscribe gochuu hin dagatina. Subscribe godhaa. Akka namoota kaan bira ga'us like, share godhaa. Akkam jirtu. Har'a seenaa dubartii tokko seenaa dhugaa irratti hundaa'ee tibba kana miidiyaa irra naanna'uun isinii qabadhee dhiyaadhe. Masarat jedhamti. Biyyoota Arabaa waggoota baay'eedhaaf turtee qabeenya achitti horatte, ijoollummaa ishii achitti gubdeen biyya ishii keessa gammachuudhaan jiraachuudhaaf gara biyyaatti deebite. Akka tasaa iddoo amantii deemtee abbaa manaa ishii kanaan wal bartee jechaadha. Erga wal bartee booda waggaa 3 nagaadhaan jiraachaa turan. Garuu guyyaa isheen daa'imni garaatti haferraa kaasetti amaloota adda addaa itti agarsiisuu qaba. Tarii isheen kan fudhatte hormoononni koo jechuun dubartiin kamiyyuu gaafa hormooniin ishii jajjeeqamu yookiin gaafa garaatti baattu amala akkuma nama jibbisiisu, akkuma nama hawwisiisu, akkasuma immoo amala garaa nama hammaachuu yookiin booyi nama gochuu amala akkasitti isa jettee dhiisaa turte yookiin maal jette. Garuu gaafa miseejii kana deechee argitu baay'ee gaddite, baay'ee keessi ishii cabe. Maatiin ishii garuu inni baay'ee alli isaatii fi yookiin immoo aaktiin inni namoota kaaniin gaarummaa namoota gaaniin argisiisuu fi ishiitti argisiisu garaagarummaa qaba. Ishii sin amanan ture. Inni akkasiin godhuudhu haati ishiillee dabalatee jechaadha. Garuu gaafa miseejii kana argan namoonni hundi gaafa isa gaafatan miseejuma walii barreesse malee waan an godhe hin qabu. Kanarra garuu qeesii baasee akka amantii ortodoksiitti masqala qabatee waan akkanaatti hin deebi'u jedhee kakateef jechaadha. Ishiinis gaa'ela kootettee wajjin turte. Osuma kanaan taa'anuu qabeenya horachuu qabu waan ta'eef mana jireenya mataa isaanii hin qabu. Koronaanis hin dhufee groosara kireeffatanii itti hojjechuu jalqabanii jechaadha. Garuu maal godhaa? Ishiin xuruma bakka hojii isaa san akka geechu hin barbaadu. Sababbiin isaa wantoota inni achitti godhu hin argiti waan ta'eef yookiin immoo ishiinis akka achitti mul'attu waan hin barbaanneef ta'a jechaadha. Garuu kadhattee, kadhachiistee yoo xiqqaate si faana dhaabbadhee hojjechuu dadhabu. Hojuma waa xiqqoo wayii naa kennennaan gaafa jaarsummaatti baastu as dhufteen afaana dhaabbattee hojjettu. Garuu caarraa tokko siifan kenna. Innis biddeen tolchiitoo natti kennita, bu'aasaa immoo siin kennaa jedhe. Akkas gochuu eegalte. Gaafa akkas gochuu eegaltu amma immoo namtichi kun maal godhee mucayyoo achumatti mana bunaa hojjettu wajjin walitti dhufeenya jalqabee jechaadha. Walitti dhufeenya jalqabee inni rafee jira. Intalli miseejii gaafa barreessituuf argite. Baay'een urgufametti, baay'een amanuu dadhabetti, baay'een dhaabbachuu dadhabetti. Hoomaan jennee miseejii san gara bilbila kootti ergeen obboleettii isaatiin walitti dhufna. Ishiitti argisiisee eenyu akka taate intala kana qulqulleessuu qabna. Garuu nan beekas hin beekus natti fakkaata. Gaafa gara san dhaqnu groosarii biraanchii 2 bananneerra. Gaafa gara san dhaqnu inumayyuu waan nama dhibu intalittuman kallattiidhaan argee jette. Waameen maalin nati maallarraa barbaadda? Maatii akka qabuun beektu ani isaa maalan ta'aafi jedheen gaafadhe.
jennaan nan beeka isatu natti dhufe malee ani gara isaan dhufnaan ani ati ganda sirratti tarkaanfii fudhadhu amma ka'itu naa deemi asiin jedheenitti ishis waaqayyo ishee eebbisuu hin deemte ammas ani hin ta'u jedhee dinnaan jaarsummaa baasee fira baasee boo'ee boochisee na araarfateetti isa boodaanis ijoollee koo laaluudhaan usuman taa'u amma immoo birrii miliyoona tokko liqeeffannee turre birrii miliyoona tokko gaafa liqeeffannu edaa inni giroosariitti kan hojjetu tokkichayyuu waan kaffale hin qabu tokkichayyuu waan kaffale hin qabu isa booda maallaan jedhee manni baankii narratti gurguruu isaa dura dursee ani gurguruu naa wayyaanaan jedhe waan akkasii hin ta'u jedheen isa booda maal godhaa waan mallatteessee waan fixu fixee Adaamaatti na waamsisee ture Adaamaatti eenyu wajjin warra manicharraa bitu wajjin yoo mallatteessite mallatteessi ati mallatteessuu dhiisteedha wanni dhufu hin jedhu garuu wanni ani immoo gurguruu baankiin narratti gurguruurra ani gurguruu wayyaanaan jedheetti